Ashama harka fuunee daawwattoota kabajamtoota keenya oduuwwan faayinaansii torbee kanaa ijoowwan isaa isinitti mul'atan eegalam. Biyyi Itoophiyaa dhaabbata daldalaa idil-addunyaa WTO'tti makamuuf dhihaachuu ishee baankiin biyyaalessaa caalbaasii baaseen doolaara Ameerikaa tokko birrii 135 oliin gurguru isaa galiin ekspoortii biyya Itoophiyaa ji'oota torban darban kana keessatti birrii biliyoona 3.8 darbuu isaa baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa baankiiwwan daldalaa zoonii dinagdee addaa keessa hojjechuu danda'aniif seera wixinee haaraa baasuu isaa fi Itiyoo Telekoom waggoota 3 darban kana keessatti qofa gara birriitiin birrii tiriliyoona 3 ol sochoosuu isaa kanan isinitti mutaa. Ani maqaan koo Gammee Biraanuun jedhama. Chaanaalii kanaan waa'ee faayinaansii fi biizinasii waa'ee gabaa kaapitaalaa waliin kan barannu yommuu ta'u, torbeetti guyyaa dafinoo sa'aatii 9 irratti immoo oduuwwan faayinaansii walitti qabee torbee kanaaf kan isiniif dhiyeessu ta'a. Chaanaalii kana hamma yoonaatti yoo subscribe goone ta'e maaloo subscribe godhaa hiriyoota keessan waliin hiraa. Akkanumas yaadaa fi gaaffii qabdan comment section irratti naa barreessaa. Like gochuu viidiyoo kana immoo irraanfatinaa jedheen amma kanumaan gara bal'ina oduu kanaatti kanan darbu ta'a. Biyyi Itoophiyaa ji'oota lamman fuuldura keenya jiran keessatti maree miseensa dhaabbata daldalaa idil-addunyaa WTO ta'uuf gaggeessaa jirtuuf maree xumuraa ta'u gaggeessuuf akka jettu himameera. Biyyi Itoophiyaa bara 2003 akka lakkoofsa warra Awurooppaa irraa kaaftee waggoota 20 darbaniif dhaabbata kana waliin maree gaggeessaa kan turte yommuu ta'u, riiformiiwwan dinagdee fi faayinaansii hedduu ta'an baroota darban kana keessatti miseensummaa argachuuf gaggeessitee akka turte kan beekamu yommuu ta'u, April 2025 akka lakkoofsa warra Awurooppaa dhufu kana keessatti biyya Switzerland Geneva keessatti maree isa dhumaa gaggeessuuf sanadoota barbaachisan hunda galchuun ishee dhaga'ameera. Biyyattiin bara haaraa warra Awurooppaa 2026 dhufu keessatti yaa'ii ministeerotaa kan WTO biyya Kaameroonitti gaggeeffamu irratti adeemsa kana xumuruudhaan miseensummaa fudhachuuf karoorsuu ishee maddawwan adda addaa himaniiru. Oduu gara biraatiin baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa hojii isaa gabaa sharafa alaa tasgabbeessuuf gaggeessu keessaa isa tokko kan ta'e hojii caalbaasii sharafa alaa doolaara Ameerikaa miliyoona 60 torbee darbe kana keessa gaggeessuun isaa himameera. Haaluma kanaan caalbaasii kana irratti baankiiwwan daldalaa lakkoofsaan gara 27 ta'an kan hirmaatan yommuu ta'u, doolaara tokkoof baankiiwwan kun birrii 135 fi saantima 61 kaffaluun isaanii dhaga'ameera. Gatiin kun gatii baankiiwwan daldalaa torbeewwan hedduudhaaf ittiin doolaara gurguraa turan birrii 125 hanga birrii 128 irra caalmaa kan argamsiise ta'us dhuma torbee sanaa keessa gatiin baankoonni daldalaa doolaara itti gurguraa turan dabalata tokko osoo hin argisiisin itti fufuun isaa ogeessota dinagdee fi faayinaansii hedduu biratti gaafii uumuusaa dhageenyeera. Baankiin biyyaalessaa caalbaasii akkanaa gabaa tasgabbeessuuf yeroo yerootti kan gaggeessu ta'us himameera. Oduu gara biraatiin riiformii dinagdee waliigalaa ganna darbeerraa eegalee hojiirra oolaa jiru booddeen guddina saffisaa galmeessisaa kan itti fufaa jiru galiin ekspoortii biyya Itoophiyaa ammas galii karooraan ol ta'e galmeessisuun isaa ibsameera. Akka ministeerri dinagdee Kaasaawun Goofee eeranitti yoo ta'e ji'oota torba darbe keessatti qofa biyyattiin karooraa ol 146 gara biyya alaa erguun doolaara biliyoona 3.8 galchuun ishee himameera. Keessumaa galiin kun kan galmaa'e oomishni bunaa, warqee akkasumas beeladoota haala cimina qabuun guddachuu isaatiin akka ta'e kan himame yommuu ta'u, ministeerichi biyyattiin haga dhuma bara bajataa kanatti galii ekspoortii doolaara biliyoona 6 ol argachuuf akka hojjetaa jirtu himaniiru. Oduu gara biraatiin baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa baankiiwwan daldalaa zoonii dinagdee addaa keessa galan ilaalchisee wixinee seeraa haaraa dhiyeessuu isaa torbee darbe kana keessa kan dhagame yommuu ta'u, akka wixinichi ibsuun baankiin daldalaa tokko zoonii dinagdee addaa kanneen akka gadaa yookaan immoo isaan akka Adaamaa keessatti hojjechuudhaaf yoo xinnaate gabaa baankii keessaa ga'ee gabaa 200 ol qabaachuu akka sarraa eegamu eereera. Dabalataan wixinichi baankiiwwan zoonicha kana keessa galan kaapitaala gaatee akka qabaatan kan dirqisiisu yommuu ta'u, baankiiwwan yeroo ammaa zooniiwwan kana keessatti argaman damee qaban waggaa tokko keessatti madaaliiwwan eeramaniin akka guutan himameera. Haala kanaan lakkoofsi baankiiwwan zoonii kana keessa fuulduraaf hojjechuudhaaf danda'an akka biyya Itoophiyaatti baankiiwwan 6 ol kan hin caalle ta'a jedhamee amanama. Dhumarratti roogni faayinaansii Itiyoo Telekoom Teelebir waggoota 3 darban kana keessatti maamiltoota miliyoona 51 horachuun birrii tiriliyoona 3.5 sochoosuu isaa himameera. Torbee darbe kana keessa tajaajilawwan cloud based solution jedhaman torba kan dhaabbilee daldalaatii fi dhaabbilee adda addaatiif dhiyeesse Itiyoo Telekoom akka himeen yoo ta'e, Teelebiriin haala namoonni fi daldaltoonni ittiin kaffaltii kaffalan kan jijjiire ta'uusaa eeraniiru.
ammas tajaajila teknooloojii kana daneessuun teknooloojii dhaabbilee liqiif qusannaaf ta'u kan koor baankingii teknooloojii manneen barnootaatiif teknooloojii horsiisee bultootaaf ta'u akkanumas teknooloojiiwwan jireenya hawaasaa salphisan gara gabaatti baasuu isaa hojii gaggeessituun olaanoon dhaabbaticha Fireewoot Taamiruu torbee darbe kana keessatti himaniiru. Kabajamtoota daawwattoota chaanaalii kiyyaa oduuwwan faayinaansii biyya keenya keessatti torbee darbe uumaman ijoowwan isaanii kanaan maandura isinitti himee yommuu ta'u chaanaalii kana viidiyoo kana yookaan jaallattan ta'e immoo maaloo subscribe godhaa hiriyoota keessan waliin hiraa jechuudhaan torbee dhufu oduuwwan faayinaansii haaraa ta'aniin hanga wal agarruutti ani horaa bulaa kan isiniin jedhu Gamee Biraanuutiin.